dirsan. Obsee amma jiru suudii jirtu tan ammas. Amma guyyaa inni jeesanii obsee fi biiftuun guyyaa takka na fakkaata waan baay'inoo wajjin nama sadii jechuudha guyyaa sana. Guyyaa sadii illallah. Achisiisa mama bayaan akka isaan mama bayaan kophaa godhaaf yaada bal. Sheekha bakka gima kee itti guruu qabna akka saanaan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bishaanii machaanaa ji ammas kunoo oomani. bishaanii Jaanuwaarii sadii ma waan na fakkaata. Akkas taanaan am geema bishaaniitiin deema dhiifama. Baganatti yaadachiista. Kunoo laa gaala. Obboleessoo. Du'aayi godhattee kaatee kan dubbata obboleessoo. Du'aayi namaa deebisi. Du'aayi namaa deebisi. Saba kana dabbal ina geessa miti. Galgaluma akka qallaalitti qabnee maama bayan wajji gurbaa warra Tigireeti. Kana waan ta'eef gurbaan nutti fokkoraa ture waan ta'eef maama bayan afaan jaraa kana jedhala kun baga dhufte maayiraana dhufte. Turjumaana ta'e keessaan jara wajji walii galche beeta. Guyyaan isaallee agareef isinitti maaf ture natti fakkaata maama bayan waan jiru hundaatti himte miti. Guyyaallee itti himtee jirta. Kana booda akka itti qophaa'an bicha uummatatti dhaamsa geeffadhu. Kana jechuu barbaada. Haa qabatu jedhaatiin jajjabeessa. Okay. Maari Amir moonyi maqaan kee dhiifama si hageema qabee bisaaf. Naati gurbaa afaan hiikee fi qabee fe'ee. Geema namarra maaliif dabre? Dogombora fudhadhu. Oiga geema namarra qabdee kamiree adda baafattee guyyaa isaa qabde san geemni ni jiraaf hin jiru kana laalle. Wallahi ani laalle isumatu qabe guyyaa Janawaarii 9 ta'u jennaan omaan an afaan hiikee malee qabu osoo hin ta'in afaan hiikeef malee turjumaana ta'eef sigala. Okay amma geema namaatti walirra bu'ee akkam gootaree dhayxeetuma gurbaa amaaraa saniif isaa waliif fiddee adda baaftee jijjiirtamoo akkam gootaree amma geema namaa jira. Janawaaruma kanatti inni dibeetaa duraan 22 jeemiti Amir. Rakkoon qabu ni jijjiirsa. Geema nama gubbaan qabachuun laa rakkoon qabuudhaa miti hashee kan namni dhufee simataa booda ol qabachuu dhufaa. Bakkee Deemtembara guyyaa 16 ishee. Guyyaa namaati wanta nuti bannaa meeqa. Achisiisa irraa kalandara keessa seennee diidameetu san godhe bakka anuma ka bishaanii kana. Maan jirre goonaaf akkam jedhe. Waan yoo poosteran dalagne jirsiisuu ni dandeenya bar rakkoon hin jiru. Laali geemni yoo achi siqee Deemtembara guyyaa 16 hin ta'a. laal guyyaa sanarratti geemni sadii ka bishaaniitiif geema 4 ta'a jechuudha. Odoo garaagarummaa guyyaa 10 hin guunnetti jechuudha. Kamaa baay'ee yoo guyyaa san ta'e geema 4 ta'a. Kanaaf yoo xiqqishoo achi siqee gurbaan ayyamee xiqqishoo achi siisee laala. Amma guyyaa sanatti booda ci'aanan geemni walirra ta'u hin jiru. Amma geemni obseetii fi geemni biiftuu guyyaa tokko. Ka bishaanii amma guyyaa xiqqishoo duree jira malee guyyaa 10 odoon keenya duratti geema sadii. Jaanaarii makeessa jechuudha. Jaanaarii guyyaa sadiitti mokkana ka bishaanii kaan jeeraa 10 immoo 9 toora kana. Kanaaf xiqqishoo achi siqee gaafadhu achisiisa xiqqishoo. Yaa jijjiirsuun hin dandeenya bar gaafa geema namni. Ammoo achi asii qabna yoo ta'an achi asitti illee namni qaqqabatee jira. Achi yoo xiqqishoo achi siqee wayyi. Yaa maama bayan akkasii boona rakkoon hin jiru gaafa namni geema. Okay baatii Janawaarii guutuun guutitti baantammoo akkami. Dabbaan. Janawaarii guyyaa 30 godhaaf achisiisaa fi guyyaan sanillee rakkoon qabu. Takka guyyaa 30 takka. Caalaa wantaa xiyyaan guyyaa Saddam takka dafa gaata bishaanii sana wajjin. Akkasii. Caalaa Bishaanii qabate sanii misa. Amma ka bishaanii sanii amma isumaa fi ka bishaanii sanii lamaanuma kanaan dhaqan. Caalaa Orooti Caalaa Orooti. Caalaa Orooti. Yaa siifi caalaa Oromoo hojii taphanne yoo dubisin hojii taphadhaa walitti daddaa. Caalaa Oroodhaa guyyaa 30 qabatee jiran jechuu barbaade jira. Wayii qabatee jechuu barbaade akkas jechuun nagee. Caalaa Orooti geema qaba. Awoo dabbaan. Geema qabateen dhageenyaani. Maama bayaan kun nurra beektaa waa hedduu quba qabaa bar maaliif jennaan namni geema qabatu nama hunda kana beekaa beek dabbaan. Mee amma qoosaa isaati kanaa godhu gamma. Obboleessa kiyya Amir akkasii hirtaame. Maal jettee? Laal gamma dhageeffadhu laal amma gaa akka walitti himnaa.
ijoolleen sun sheekatu maa beekan dura duraan geema qabattee jirti. Egaa hajara kana walitti fidesi taate ammallee afaan ni beekta. Wanta akkasuma walitti himnala. Booda sheekateef nu gubbaan qabatee maal ta'eef dubbii hedduu ka'a. Nutulleen fiidoo nu dalagaan akkasumatti ilaalammaan biiftuun na biraan jirti, obseen na biraan jirti, urjiin na biraan jirti, caaltuun na biraan jirti, bishaan na biraan jirti. Wallaahi laazim isaan hundi piroofaayilii na bira jira. Si galee isaanis nama innis nama. Isaan makanaa geema meeqa guyyaa takka fiidoo dalaguun gaarii miti. Warra waa kannuufis warra fiidoo dalaguufis abbaa taphatuufis. Qoy gaasatti ni mudee mammaani Ameeritiin dubara goota kanaafis. Ameer kanaafuu humni namaallee akka bittin dooyi. Isaan illee akka faayidaan namni abbummaan taphatu kunuu beekadu giftii qofarraa miti. Faayidaan geemaa namni dhufee silaaluu fi baariyaalee mana keetii fooloorsiin kan kee inoon paawar successful social media dha wanni guddaan geema faayidaan isaa. Kanaaf yoo mamma biyaan geema taphachiif nagettan amma uummanni kee jira already namni hangi tokko isa taphachiif nagee jira already giftaraati rakkoon qabu. Hita bata taanaani gattaayi bilbilii fi taayi itti yaadi guyyaa faadii barbaadi guyyaa qullaa tokko geema qabii fi idit godhi nutti hin qottu. Waliigalee? Rakkoon hin jiru maamma bayan. Irra deebii geemu sun hin taane. Amma laa isinirraa ol qulleeffannu ijoolleen isin bira jirtu tuni Febraarii kana guutuun guututti Janawaarii. Warri isin bira jiru Janawaarii kana guutuun guututti. Bakka Amir hundaafuu geema sheekaa irra deebiiti qabiif geemni gurbaa sanii wajjin haasa'ii guyyaa qullaa guyyaa banaa jiru laali qabiif. Bara isin hin gaafadheer dabbaan isin hin gaafadheer. Kan inni sirraa qulqulleessuuf hin si gaafadha. Kan inni si gaafadha. Janawaarii kana keessa warri si bira jiru Janawaarii kana guutuun guututti hin jeer. Janawaarii teelleen beeku malee qoyi asuma jira ammaa sarchi godhee ilaalaa qoyi fakkeenyaaf ammaa obsee irraa hin kaasaa qoyi. Ka obsee kun guyyaa meeqaatiin beektaa? Qoyi ammaa sarchi godhaa qoyi. Janawaarii jedhamas. Qoyi ayyee. Baatii reeffatan naannoo maqaa deemisa. Okay, qoyi sarchi godha ammaa taraa qoyi. Janawaarii kana guyyaa kudhaniiti amma obseedha. Si dura jira beekadu ji'a lama dura qabame geemnu huyyoo xiqqaate. Janawaarii guyyaa kudhaniiti. Okay, guyyaa sagalii oo. Guyyaa sagalii. Guyyaa sagalii maal ta'a? Geemni beektaami geemni sarkii falata malee kan taane ni beektaame? Guyyaa sagaliin ta'u. Guyyaa sagalii arjummaa oollee sabtiidhaar halkan sabtii. Sibira akkasii malee faranjii biratti akkasii miti ree. Dabbaalaati gabaabdumatti geemni guyyaa lama guyyaa ta'ee nama taphachiisanitti himete. Adda fagaachuu qaba. Hayya tufufiyaa. Okay, guyyaa kudhanii namaa jira asuma naadaafi. Okay, Janawaarii kana keessa guyyaa bira laalimee hin jiran guyyaa tokko laalimee. Guyyaa kanatti torban takka kanaadhaan torban takka jechuudha. Ana maamma bayaan Janawaarii keessa ba'uu qaba. No, rakkoon qabu Janawaarii namni jiraachuu baannaan hin baafnu lakkee. Yoo namni jiraate malee laalati Janawaarii taate. Yoo nam wanni naan dabbaalii warra beeytu laali yoo kanaafi bar laalati. Yaa Janawaarii taan laale immoo kudhan namaa jiraami taan laale torban kan ilaalati. Janawaarii soddomii takka namni ni jira. Ni jira soddomii takka bira. No, soddomii takka hunda ginga. Kudhan irra hanga 20 kana keessa hin bahin laale asumatti. Namni jiraachuu baannaan eeggate ta'a. Torbaa fi 24. Okay, laale. Laati guyyaa laal caaltuu amaan fakkeenyaaf amma guyyaa hamu qabdi qoyi naan laala qoyi. Caaltuu amaan guyyaa kamii? Okay. Ka caaltuu amaan yoo bini beeytanii? Feebruariidha. Ka caaltuu inuu Feebruariidha. Isiin qabu hin jirtu. Caaltuun Feebruariidha. Janawaarii mitiiwu. Feebruariidha kun. Fagoda, bisa kan urra. Okay, biiftuu Abdullaa gettan moo bishaanii gettan bishaanii. Okay. Bishaanii beesti machaaraan guyyaa meeqaa qabdi sii galee guyyaa sadii qabdi. Guyyaa sadiiti Janawaarii. Ammallee isa dura kunis bakka amma gaa torban kanatti aanu godhe amma torban obsee boodaa gonaaf amma isa. Guyyaa 20 keessa galchinu? 20 keessa galchi 20 fi 10 kan keessaan baasin. Torban sanitti aanu. Bakka Janawaarii 24 haa taphatu. No, 24 taphachuu hin ta'u 24 guyyaa arbaati. Janawaarii takka guyyaa 19 haa taphatu maa?
Guyyaa Bakka 20 Janaarii 19. Janaarii 19 bakka. 19 jimmaadha 20 immoo safte 20 haa ta'u. Bakka. Sagalee eenyu? No, Janaarii 20. Janaarii 20 sheekha Ustaaz. Amir ni dhageessaa min? Bakka gurbaadhaa wajjin. Gurbaan diidamee kana dubbata laal. Haa? Ameer akkasii miti Ameer. Gurbaan Diseembara keessa dubbate.